Fuurri qulqulluun jajjabina isinii haa kennu. Obboloonni keenya laxxeettanii durmaante taatanii calliftanii ciiftan miseensota keessaa, tajaajiltoota keessaa, gaggeessitoota keessaa yoo jiraattan amma sochiin bareenni jira. Hafuurri isin dammaqsu kaka'umsa isinii kennu isinitti gadaa dhiifamu isiniin jechuun barbaada. Baay'ee carraan kun carraa guddaadha. Carraa Waaqayyo nuu kenneedha. Macaafni qulqulluun har'a keenya irratti akka hojjennu baay'ee nu jajjabeessa. Boru akkanan godhaa, iftaan akkanan godhaa, barruftu akkanan godha jettanii beellama qabachuu yoo baattan gaariidha. Waan gochuu dandeessan waan xiqqaa har'a hojjechuu yoo jalqabdan natti tola. Natti tolas duwwaa otoo hin ta'in amalli akkasii isin keessatti guddifamuun baay'ee murteessaadha jedhee tan amanaa. Sababiin isaa isin Waaqayyo waa isin barsiisuudhaaf lafa kana isin fide. Boru haadha namaatii, boru waldaa gaggeessituu, ministirii guddaa gaggeessituu, biizinasii garaagaraa sochooftuu. Kanaafuu wanta xiqqaa isin harka jiru irratti amanamuudhaan sochii keessan yoo jalqabdan baay'ee natti tola jechuun barbaada. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ayyaanni hunduma keessaniif haa baay'atu, barri keessan haa eebbifamu. Egaa walii wajjiniin kaleessa yookiin eengadda barumsa keenya duuka bu'ummaa kutaa lammaffaa barannee turre. Har'a immoo mee sagalee Waaqayyoo iddoo xiqqoodhaan dubbiseenii in kadhannaa. Har'a guyyaa kadhataa godhannaa. Gara fuula duraatti Waaqayyo nu gargaaree guyyaa barumsaa, guyyaa kadhataa godhanna. Gara fuula duraatti gaggeessitoota wajjiniin mari'annee sagantaa keenya isa kamirratti barumsi haa kennamu, isa kamirratti kadhanni bal'aan haa kadhatamu, guyyaa kam guyyaa waaqeffannaa noormaalii godhannaa, guyyaa kam sagantaa fayyinaa godhannaa innee hin kadhanna jechuudha. Waaqayyo hafuurri isaan wajjiniin jira, nu dhaga'a. Ani ragaadha iddoo baay'eetti Waaqayyo jireenya namootaa otoo inni hojjetu argeera. Ikoonomiin namaa hojjetamuu qaba, gaa'illi namaa hojjetamuu qaba, fayyaan namaa hojjetamuu qaba, biizinasiin namaa hojjetamuu qaba, manni namaa hojjetamuu qaba, jireenya hafuura namaa hojjetamuu qaba. Kana hunda hojjechuu kan danda'u immoo hafuura Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyootiif kan iddoo kenninu immoo fuula isaatti dhiyaachuudhaan, laphee keenya kennuufiidhaan, laphee keenya fuula isaatti baqsuudhaan Waaqayyo nu keessaan darbee akka hojjetuuf eeyyama kennuufiidhaani. Kanaaf yeroo hin kadhanna jennu yeroo fuula Waaqayyoo turru kana maal jechuun barbaada? Waaqayyo isin keessaan dhimma keessan akka hojjetu akka Waaqayyoof eeyyamtan hin barbaada. Amanuu jechuun baay'ee Waaqayyo dhimma keenya nu keessaan darbee akka hojjetuuf eeyyamuufi jechuudha. Waaqayyoof eeyyama kennuudha. Waaqayyo jireenya keenya keessa darbee akka hojjetu, Waaqayyo mana keenya akka hojjetu, Waaqayyo hafuura keenya akka hojjetu, Waaqayyo laphee keenya akka hojjetu, Waaqayyo bultoo keenya akka hojjetu, jireenya keenya dabarsinee Waaqayyoof kennu, jireenya keenya Waaqayyoof laachuu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mee Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenyaan hin kadhannaa. Otoo kadhatatti hin galiin dura garuu sagalee tokkoon isiniif dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irraa anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti himi. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa, ani biyya lafaa moo'eera. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa, ani biyya lafaa moo'eera. Lakkoofsa waan nurra ga'e hundumaatti karaa Kiristoos isa nu jaallatee moo'icha guddaa in arganna. Roomee 8:37. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka warra moo'icha nuuf kennuuf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u jedha. Kutaa kana keessatti caqasa sadiin isinitti hime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33, Roomee 8:37, tokkoffaa Qorontos 25:57 irraa xiqsii yookaan luqqisa gurguddoo 3 isinitti himeera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa luqqisti kun sadanuu jireenya keenya keessatti hiika mataasaa danda'e qaba. Jireenya keenya keessatti bu'aa mataasaa danda'e qaba.
Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti gooftaadhuma keenya Yesuustu anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniifan kana isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qaba. Jabaadhaa ani biyya lafaa mo'eeraa jedha. Iddoo kanatti icciitii gurguddoo 3 nutti hime. Inni tokkoffaa isatti yoo qabaanne qofa nagaa akka argannu. Beekumsi, qarshiin, firti, hiriyaan, miiltoon haala mijataa kan gara biraa qabaachuun nagaa akka namaaf hin kennine. Namni mootummaa tasgabbaa'aa, mootummaa humna qabeessa, mootummaa aangoo qabeessa qabaachuudhaan nagaa akka qabaachuu hin dandeenye. Mootummaan nagaa namaa kennuudha gaaraantii akka hin taane. Mootummaan nagaa namaa kennuudha gaaraantii akka hin taane. Yeroo hundumaa nagaa guutuu kan namaa kennu Yesuusitti qabamuu qofa akka ta'e, Yesuusitti hirkachuu qofa akka inni ta'e, Yesuus wajjin jiraachuu qofa akka inni ta'e, Yesuusitti qabachuun nagaa irraa hafaa akka namaa kennu nutti hima. Kanaafuu Yesuus irraan ala karaa biraatiin karaan Waaqayyo nagaa nuu kennu tokko hin jiru jechuudha. Namoonni maallaqa keessa nagaa barbaadu, namoonni taayitaa isaanii keessa nagaa barbaadu, namoonni gaa'ila isaanii keessa nagaa barbaadu, namoonni qabeenya isaanii maqaa isaanii ta'e keessa nagaa barbaadu. Kiristoosiin ala Waaqayyo karaan inni nagaa kennu tokko illee akka hin jirre nutti hima. Sababiin isaa qilleensa baafnee galchuu kan dandeenyu karaa somba keenyaa fi qaamota baasuuf qaama keenya garaagaraa fayyadamna. Qilleensa fudhachuuf garuu somba keenya duwwaa akka fayyadamnu Waaqayyo neecharii kana uumeera. Karaan Waaqayyo nagaatti nuu kennu ilma isaa Yesuus Kiristoositti qabamuu qofaanii jechuudha. Kanaaf pheenxee waan taateef torbeetti guyyaa 2 waan soomtuuf waldaatti qabamtee waan jirtuuf waan faarfattuuf waan lallabduuf karaa malee si gargaaruudhaaf Waaqayyo korraaptii hin ta'u jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaan dhugaan inni nutti himu maal inni biyya lafaatti rakkina akka qabna. Biyya lafaa kanarraa boqonnaa akka hin eegne, biyya lafaa kanarraa haala mijataa akka hin eegne, biyya lafaa kanarraa milkaa'ina biraa akka hin eegne nutti hima. Baay'een keenya hin shawwadamna. Kan isin ajaa'ibu ani yeroo baay'ee shawwadameera. Qoyi hakkana godhee borutti kanatu naa fooyya'a, innaa kun naa fooyya'in waan akkanaa hojjedha jedhee waanan hojjechuu qabu utuu lapheen koo na keessaa iyyuu, mul'anni koo na keessaa iyyuu, utuu hafuurri koo akkan hojjedhuuf na keessaa iyyuu, utuu hafuurri qulqulluun na kakaasu natti dubbatu har'arra boru wayya jechuudhaan guyyoota taa'ee utuu lakkaa'u guyyoonni kaleessarra wayyuutuun ta'in kaleessarra ammaataa yeroo isaan dhufan argeera jechuudha. Isa kana isinis ragaadha jechuudha. Kaleessarra har'i ammaataadha, har'arra boru ammaataadha. Waaqayyo kan inni nuun jedhe garuu rakkina yoo qabaattan iyyuu, lola yoo qabaattan iyyuu, wal'aansoo yoo qabaattan iyyuu biyya lafaa keessatti ani boqonnaa keessanii ani mo'eera waan ta'eef jabaadhaa nuun jedheera jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada? Kan inni dubbachaa jiru mo'ichi Kiristoos mo'icha keenya, milkaa'inni Kiristoos milkaa'ina keenya, humni Kiristoos humna keenya, jabinni Kiristoos jabina keenya, badhaadhummaan Kiristoos badhaadhummaa keenyaa jechuudha. Dhugaa kana amanuu, dhugaa kana beekuu, dhugaa kana irratti walii galuu, dhugaa kana kan kooti jennee fudhachuun dirqama nurraa barbaadamu waan ta'eef. Kanaaf Phaawulos Roomee 8:37 irratti waan nurra ga'e hundumaatti jedha. Karaa isa nu jaallate karaa Yesuus Kiristoosiin mo'icha guddaa hin argannaa jedha. Waan nurra ga'etti mo'icha kan argannu karaa Yesuus jechuudha. Wantoonni akka nurra ga'an beekuu qabna jechuudha. Lolli akka nurra dhabuu dandeenya, dhaba keenya irratti karaa Yesuus qabeenya arganna. Dhukkubsachuu dandeenya, dhukkuba keenya irratti karaa Yesuus fayyina arganna. Lolamuu dandeenya, lolama keenya irratti karaa Yesuus mo'icha guddaan arganna. Waan nurra ga'e hundumaatti jedha. Kanarra jechuun wantoonni baay'een wantoonni nurra ga'an, wantoonni nurra ga'uudhaaf jedhan biyya lafaa kana keessa gaafa jirru hedduu akka ta'an, danuu akka ta'an baruun baay'ee murteessaadha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tokkoffaa Qorontos 25 irratti Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuu kennu maal jedha? Mo'icha hin argannaadha. 25 ta'in 2:15 kaasee jechuudha.
galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 57 irraa dhaqxanii ilaaltu jechuudha. Mo'imsi Kiristoos mo'umsa keenya, mo'ichi isaa mo'icha keenya kan ta'u, qorumsi isaa qorumsa keenya waan ta'eef, Kiristoos Yesuus waan ofiif jedhee ta'e tokko waan hin qabneef, waan ta'e hundumaa kan isa godhe sababa keenya qofa, sababa koo qofa, sababa kee waan ta'eef, yakka samii irraa gad isa buusee ulfina abbaa isaatiin wal isa qixxeessu sana isa gachisiisee abdii inni dalage, badiin inni dalage tokkollee hin jiru. Yakkamaan yakkaan laaqame kan akka isaa adabame immoo hin jiru. Eenyu dhugaan tokko kan inni nutti himu, kan inni adabame adaba keenya, kan inni rakkate rakkina keenya, kan inni lolame lolumsa keenya, kan inni miidhame miidhama keenya jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti mo'icha Kiristoos lakkaawwachuun gaariidha. Mo'icha Kiristoos lakkaawwachuu jechuun maali? Cimina sitti fakkaatu isa kan keetii lafa kaa'u, cimina sitti fakkaatu isa kan keetii irraanfachuu, cimina sitti fakkaatu isa kan keetii gatu, cimina sitti fakkaatu isa kan keetii balfuu yookaan irraanfachuu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Argitanii obboloota koo, dubbiin Waaqayyoo amanamaadha. Jireenya keenya keessatti dhugaan inni nutti dubbatu maal inni? Waaqayyoo hafuura isaatiin yeroo hundumaa akka nu gargaaru. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Phaawulos jireenya isaa keessatti dhukkubsatee qoramee ergaan seexanaa isa qoree Waaqayyo ergaa seexanaa isa qoru kana akka isa damdamachiisuuf, akka isarraa hambisuuf Waaqayyoon akka kadhate, Waaqayyo garuu waan inni kadhate otoo hin ta'in, waan Phaawulos barbaade otoo hin ta'in, waan isa barbaachisu isaaf akka kenne sagalee Waaqayyoo keessatti lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti dubbiin Waaqayyoo nutti dubbata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo ayyaana isaatiin, ga'umsa isaatiin jireenya keenya tajaajiluu barbaada. Yeroo kamiyyuu cimina keenyaan nu tajaajiluu barbaadu Waaqayyo. Kaayyoon Waaqayyoo cimina keenyaan, dandeettii keenyaan nu tajaajiluu utuu hin ta'in yeroo hundumaa humna isaatiin nu tajaajiluu barbaada. Mee nan dubbisa lakkoofsa 7 kaasee mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akka na loluuf hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname na rukutuu isaatiinis ol qabuu irraa na dhoobu. Kanas akka anarraa fuudhuuf si'a 3 gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo sigaa, haleluuyaa, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa irraa uwwatanaan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hunduma irra caalchisee gammachuudhaan ofan jedhe. Ijaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamuutti, gidiraattis anatti hin tola. Yeroon dadhabutti nan jabaadhaa jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Galanni guddaan isaaf haa baay'atu. Egaa maal jedhaa? Yeroon dadhabutti nan jabaadhaa. Maaliif yoo jettan gaafa nuyi dadhabne, gaafa nuyi humna dhabne, gaafa nuyi hin dandeenyu jennu Waaqayyo nu keessaan hojjechuudhaaf eeyyama argata waan ta'eef. Waaqayyo dhimmoota keenya isa wajjin akka wasaasoo qabnu hin barbaadu. Waaqayyo mul'atoota keenya, ajandaa keenya isa wajjin akka wasaasoo qabnu hin barbaadu. Nu hojjechaa nuun hojjetachuu barbaada. Nu hojjechaa nuun hojjechaa, nuun hojjechaa nuuf hojjechuu barbaada. Inni kun amala Waaqayyooti. Kanaaf egaa obboloota koo iddoo jirtanii dammaqxanii laphee keessan fuula Waaqayyootti fiddanii, fuula keessan fuula Waaqayyootti fiddanii, yaada keessan Kiristoos irratti irraanfattanii Waaqayyoon kadhachuun, Waaqayyoon wajjin walii galuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootan. Ani yeroon Maqeedooniyaadhaa ka'ee naanna'a sanatti jalqaba wangeela lallabuuf ba'e isin kophaa malee waldaan tokkollee waan an argadhutti, waan an baasuttis na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiyoos beektu. Haa ta'uyyuu malee ba'aa koo Kiristoos naa baachuudhaan, haleluuyaa, ani humna isaatiin isaaf jabaadheera jedha. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera, kan na ga'u caalas fudhadheera. Kennaan isinirraa kennaan ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera, kan na ga'u caalas fudhadheera jedha.
yoom gaafa waaqayyo nu gargaara, yoom gaafa waaqayyo nu keessaan hojjetu, yoom gaafa waaqayyo nu keessaan hojii isaa jalqabu. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa kan hin jechaa jiru moo'ichi Kiristoos moo'icha keenya, jabinni isaa jabina keenya. Har'a egaa in kadhannan isiniin jedhe dubbii kana lapheetti qabannee yaada keenyaan fuula waaqayyootti dhufneetu waaqayyoon waliin wajjin hin kadhanna. Mata koparrola bashendorolo boji elevene megandara la baba suba Yesus qulqulluu waaqayyo gooftaa maccaa laftii fi samiin ulfina keetiin kan hojjetame baroota furguuggattee dabarsitee ofii keetii haftee kan jiraattu guddaa guddootaan holii beekaa beektotaan holii jabaa jabinni kee shakkii hin qabne abbaa bara baraan haftee jiraattu gooftaa keenya ijaa gargaarsa kee ijaa tola kee ijaa arjummaa kee ijaa amanamummaa kee maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti galanni guddaan siif haa ta'u. 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 Ayyaana kee waan nuu baay'ifteef gaarummaa dubbii keetiitiin jireenya keenya waan hojjetteef hafuura keenya waan hojjetteef namummaa keenya waan hojjetteef galata siin jenna. Laphee keenya irraa fuunee si galateeffanna. Hafuura keenya irraa fuunee si galateeffanna. Qulqulluu siin jechaa si galateeffanna. Ulfina si ilaachaa si galateeffanna. Ati humna keenya humna ittiin jabaannee lafaa kaanu. Ati agartuu keenya isa ittiin karaa dheeraa deemnu. Ati jabina keenya jabina ittiin mullollee injifannu. Gargaaraa keenya tumsaa keenya humna keenya egeree keenya galgala keenya har'a keenya borii keenya maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Abbaa keenya galatoomi, abbaa keenya galatoomi, gooftaa keenya galatoomi, fayyisaa keenya galatoomi, jaalallee keenya galatoomi, amanannaa keenya galatoomi, humna keenya galatoomi, qulqullicha mudoo hin qabne galatoomi. Amma too si galateeffannu sin kadhadha. Waan nu gooteef galata sirraa qabna, waan nu gooteef galata nurraa qabda. Si galateeffanna, manni keenya si galateeffata, lapheen keenya si galateeffata, wanti nuyi qabnu hundumtuu si galateeffata, golli keenya si galateeffata. Manni keenya jireenyi keenya hundumtuu si galateeffata. Siif galata irraa afaa qabna. Galata iddoodhaa hin dhumne, galata bakkaa hin dhumne siif qabna. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Ijaa obboloota koo galatoomi, ijaa waldaa dibataa galatoomi, ijaa tajaajiltoota keenyaa galatoomi, ijaa gaggeessitoota keenyaa galatoomi, ijaa yaa Waaqayyo gooftaa saba dammaqaa akkasii nuu kennite galatoomi. Fuula keetti dhiyaannee dubbii kee yaa Waaqayyo gooftaa argachuuf, dubbii kee dhamdhamachuuf, sirraa barachuudhaaf ijaa deemnu. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Tola maqaa keetiitiif galatoomi. Arjummaa keetiif galatoomi. Raaboo shooloo boorroo gaandoo baaraba jeena nooba maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Tonsi galateeffadhu amma siin kadhadha. Yeroo kanaa jalqabee galataan fuula keetti dhufneerra. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuusiin dhimmoonni keenya ariifatanii asaa ba'an. Dubbiin kee akkuma yaa Waaqayyo nutti dubbatu garbichi kee isa Daawit mana Alaazar du'ee boolla keessa utuu ciisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boolla Alaazar irra dhaabbatee akka isa waame idda galateeffatee asbay kootu asbay jedhee akka isa waame dubbiin kee nutti dubbata. Galateeffannaa booda dhimmoota keenya ajanya, galateeffannaa booda mul'ata keenya ajanya, galateeffannaa booda abdii keenya ajanya, galateeffannaa booda milkaa'ina keenya ajanya, galateeffannaa booda fiixa bahinsa keenya ajanya, galateeffannaa booda ulfina guutuu ajanya. Amma yeroo kana jireenya obboloota kooti irratti, jireenya saba kanaa irratti, jireenya gaggeessitoota irratti, jireenya tajaajiltoota irratti, jireenya koo irratti, guutummaa guutuu waldaa dibataa irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin moo'ichi kee haa beekamu, moo'ichi kee haa beekamu, moo'ichi kee haa beekamu. Dhimmoonni isaanii haguugaman, dadhabina isaaniin kan haguugaman, lola seexanaatiin kan haguugaman, inaaffaadhaan kan haguugaman, eebbi haguugame, boqonnaan haguugame, nagaan haguugame, fayyinni haguugame, gaa'inni haguugame, biizinasiin haguugame, galiin haguugame. Iddoo jiru maqaa Yesuusiin akkana haa ba'u. Humna du'aa ka'uu Yesuusiin akkana haa ba'u.
humna du'aa ka'uu Yesuusin akkana haa ba'u, humna du'aa ka'uu Yesuusin akkana haa ba'u. Ajajeera, yeroo kana jalqabee ajajeera, sa'aatii kanarraa jalqabee ajajeera. Si galateeffannee waan lafaa kaaneef amma dhimmoonni keenya ariifatee iddoo haa qabatu, dhimma obboloota kootii ariifatee iddoo haa qabatu. Wanti isaan ol kaasuu barbaadanii didee jalaa gadi bu'e, wanti isaan ol qabu barbaadanii didee jalaa gadi bu'e, wanti isaan yaa Waaqayyo mul'ifachuu barbaadaa didee jalaa dhokate, wanti isaan walitti qabuutu barbaadanu didee jalaa bittime. Amma harka kee, harka ilma kee, harka safannoo irratti dhiige sanaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo taadeebi'u, 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 iddoo taadeebi'u. Ammas ba'ee haa mul'atu, dhimmi isaanii haa mul'atu, mul'anni isaanii haa mul'atu, ajandaan isaanii haa mul'atu, nagaan isaanii haa mul'atu, eebbi isaanii haa mul'atu, burqaan eebba isaanii haa mul'atu. Gogiinsa irraa dhaheera, dhibaa'ummaa irraa dhaheera, dadhabina irraa dhaheera, lola irraa dhaheera. Nagaa isaanii kan mormu, eebba isaanii kan mormu, fayyina isaanii kan mormu, milkaa'ina isaanii kan mormu, hojii isaanii kan mormu, fuulduratti deemuu isaanii kan mormu, humna isaan lolu yeroo kana jalqabee dhaheera maqaa Yesuusiin, 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 dhaheera maqaa Yesuusiin. Yeroo kana jalqabee humna du'aa ka'uu Yesuusiin kan dhahame haa ta'u, Yesuusiin kan dhahame haa ta'u. Sammuu isaanii irraa dhaheera, mana isaanii irraa dhaheera, jireenya isaanii irraa dhaheera, hafuura isaanii irraa dhaheera, dhaheera maqaa Yesuusiin. Yeroo kana jalqabee bokkaan boqonnaa itti haa roobu, akka bokkaa yandoo roobutti bokkaan boqonnaa itti haa roobu. Aara galfachuu haa jalqaban, boqonnaa haaraa haa jalqaban, miilli isaanii gulantaa haaraa haa jalqabu, tarkaanfiin isaanii gulantaa haaraa haa jalqabu, sochii haaraa haa jalqaban, milkaa'ina haaraa haa jalqaban, adeemsa haaraa haa jalqaban, fiixa ba'umsa haaraa haa jalqaban. Humna isaan lolu, humna isaan mormu, humna nagaa isaanii mormu, humna milkaa'ina isaanii mormu, humna hafuura isaanii mormu. Yesuusin dhaheera, humna du'aa ka'uu Yesuusin dhaheera. Yeroo kana jalqabee kan dhahame haa ta'u, 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 yeroo kana jalqabee kan dhahame haa ta'u. Libo rivaniko simo ifti fuula isaanii adeemu, ifti fuuldura isaanii adeemu. Baay'ilaafoonasiyaa boqonnaa haaraadhaan, tarkaanfii haaraadhaan, milkaa'ina haaraadhaan, aara galfii haaraadhaan gara fuula duraatti adeeman, gara fuula duraatti adeeman, gara fuula duraatti adeeman, gara fuula duraatti adeeman. Afurri kee nama utubu, afurri kee nama gargaaru, afurri kee nama tumsu, afurri kee humna namaa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana jalqabee gargaarsa keetiin hafuura qulqulluu isa nama tumsu, isa nama utubu jireenyi isaanii haa hojjetamu, haa hojjetamu. Kana booddee galateeffannaan mana isaaniitti haa baay'atu, kana booddee galateeffannaan jireenya isaaniitti haa baay'atu. Hidhaan miilla isaanii irraa citee, hidhaan sammuu isaanii irraa citee, hidhaan hafuura isaanii irraa citee, hidhaan qabeenya isaanii irraa citee, hidhaan nagaa isaanii irraa citee maqaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'ee kan jedhu haa dhaga'an, darbee kan jedhu haa dhaga'an, naa guutee kan jedhu haa dhaga'an, naa fooyya'ee kan jedhu haa dhaga'an. Abba kana waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana kee jireenya isaanii irratti dabale, ayyaana kee jireenya isaanii irratti dabale. Maqaa kee maqaa Gooftaa Yesuusiin ergama isaaniitiif, kaayyoo isaaniitiif jiraachuu akka danda'anitti maqaa Yesuusiin irrimni faayidaa isaanii darbu, irrimni jireenya isaanii darbu, irrimni eebba isaanii darbu, irrimni mul'ata isaanii darbu, irrimni nagaa isaanii darbu, irrimni yaa Waaqayyo Gooftaa karaa isaanii darbu. Yeroo kana jalqabee maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii irraa kan fo'ame haa ta'u, Yesuusiin kan fo'ame haa ta'u. Amma dammaqinsi guutuun isaaniif haa ta'u, dammaqinsi guutuun isaaniif haa ta'u. Yeroo kana yaa Waaqayyo humni faarfannaa, humni lallabaa, humni kadhataa, humni yaa Waaqayyo Gooftaa waaqeffannaa, kaka'umsi yaa Waaqayyo isaan siif qaban maqaa Yesuusiin jireenya isaanii irratti haa dabalamu. Ana moo ana miti ofiin jechuu haa jalqaban, isheedha moo ishee miti jechuun amma jalqabanitti. Amma yaa Waaqayyo dhimmoonni isaanii jijjiiramee namootatti bitaa galutti maqaa kee maqaa Gooftaa Yesuusiin yeroo kana jalqabee
sin kadhadha Abba maqaa Yesuusiin jijjiiramni ajaa'ibaan jireenya isaanii irratti haa ta'u jijjiiramni dinqisiisaan jireenya isaanii irratti haa ta'u jijjiiramni dinqisiisaan jireenya isaanii irratti haa ta'u jijjiiramni dinqisiisaan jireenya isaanii irratti haa ta'u lolli isaanii haa mo'amu fixinatiin isaanii ariitiin isaanii haa dabalu fiiganii eebbaa saammatan fiiganii boojuu saammatan fiiganii milkaa'inaa saammatan fiiganii yaa Waaqayyo Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa isaanii walitti haa qabatan. Hallelujah. Fakkeenya akka ta'anitti ollaa fakkeenya akka ta'anitti hiriyaa fakkeenya akka ta'anitti miiltoo isaaniitiif fakkeenya akka ta'anitti manni isaanii haaraa ta'ee haa hojjetamu jireenyi isaanii haaraa ta'ee haa hojjetamu balballi hojii irratti haa banamu balballi milkaa'inaa irratti haa banamu lafti onaa isaanii haa misoomu ammala arrabni isaanii galataa jalqabu lapheen isaanii galataa jalqabu yaadi garaa isaanii galataa jalqabu maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni tuttuqamanii duubatti deebi'an tuttuqamanii duubatti deebi'an tuttuqamanii duubatti deebi'an danqamanii duubatti deebi'an amma gargaaramanii olaa kaafaman. Waaqayyo Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u obboloota sadii Waaqayyo Gooftaan saba kana gidduudhaa natti hima namoonni kun namoota eebbi fuuldura jiru namoota milkaa'inni fuuldura jiru namoota hojii gurguddaa Waaqayyo karaa isaanii hojjetatu namoota guddatanii of hin dhageenye fiigichi isaanii namoota dabalu namoota garuu seexanni daboo itti ba'ee ittisu assaayimentii itti guuru sababa itti guuru gaafa isaan tokko bira darban tokkotti dhufu gaafa tokko bira darban tokkotti dhufu gaafa tokko bira darban tokkotti dhufu gaafa tokko irra ce'an tokkotti dhufu namoota akka kanatti lolaman akka kanatti daqqaman akka kanatti ariyyataman hafuurri qulqulluun akka isaan jiran natti hima maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u Waaqayyo akkana jedhiitti minaan jedha haleluuyaa lola daboo kana isinirraa nan dha'a gadan isin dhiifadha jedhinaan jedha Waaqayyo namoota Waaqayyo kaayyoo isaatiif ajandaa isaatiif gadi dhiisutu jira maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u akeeka kootiif ajandaa kootiif anaaf akka jiraataniif anaaf akka ba'anii galaniif anaaf akka hojjetaniif gadan dhiifadhanaan jedheera Waaqayyo maqaa Yesuus nama Naazreetiin raawwadhaati gad dhiifama manni keessan raawwatee gadaa dhiifamu jireenyi keessan raawwatee gadaa dhiifamu hafuurri keessan raawwatee gadaa dhiifamu wanti isin qabdan hundumtuu raawwatee gadaa dhiifamu karaa hundumaan milkaa'inni isinaa hordofu maqaa Yesuusiin eebbirraa afaan isinaa hordofu harki keessan ittisa malee danqaa malee badhaadhummaa walitti haa qabatu milkaa'aa fooniin keessanaa miidhagu ayyaanni Waaqayyoo jireenya keessan irratti haa baay'atu kana hundumaa ijaa gootu abbaa ulfaadha obboloota koo waan gargaartuuf ulfaadha dammaqanii lafa haa ka'an hojii isaaniitti dammaqoo haa ta'an tajaajilatti dammaqoo haa ta'an siif hojjechuutti dammaqoo haa ta'an obboloota barbaaduutti dammaqoo haa ta'an maqaa ilma kee maqaa Gooftaa Yesuusiin dammaqoo haa ta'an kana waan gootuuf ulfaadha ayyaana kee nuuf baay'isi nu gargaari nu wajjiniin ta'i nu eebbisi olol jejjiri tola maqaa kee gocha kee hundumaaf ulfaadha eebbifamuun galateeffamuun waaqeffamuun siif haa ta'u waan nu gargaartuuf galatoom ayyaana kee waan nu baay'iftuuf ulfaadha bara jiraannu hundumaa sii jiraachuu nu gargaara sagantaawwan garaa garaa fuuldura keenya keessa jiru sagantaa kadhataa sagantaa soomaaf sagadaa sagantaa waaqeffannaa keenya dhaabbataa turbee keessatti waldaa keessa jiru maqaa ilma kee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabee hafuurri kee nu keessa haa socho'u hafuurri kee nu keessa haa socho'u hafuurri kee nu keessa haa socho'u hidhaan keenya haa hiikamu arrabni keenya eeggatee haa galateeffatu kana hunda waan gootuuf ulfaadhu nu gargaari gaggeessitoota keenyaaf mul'ata gaggeessummaa kennu tajaajiltootaaf ayyaana tajaajilaa kennu anaaf ayyaana tajaajilaa kennu sabaaf ayyaana yaa Waaqayyo dhaga'u ayyaana dammaquu kenniif Gooftaa koo yaa Waaqayyo gaggeessitoonni rafanii saba akka hin raffifne sabni rafee gaggeessitoota akka hin raffifne maqaa Yesuusiin tajaajiltoonni rafanii yaa Waaqayyo eeyyama keetiif kaayyoo kee malee dhibaa'ummaadhaan guyyoota nuun hojjechuu barbaade duubatti akka hin harkifne maqaa Yesuusiin kaka'insi dammaqinsi si biraa nuuf haa kennamu kana hunda waan gootuuf ulfaadha ayyaana kee nuuf baay'isi nu eebbisi nu gargaari mul'ata nutti dabali humna nutti dabali ajandaa nutti dabali sii jiraachuu sii socho'uu akka dandeenyu nu gargaari fuulduratti fiiguu akka dandeenyu nu gargaari humni duubatti nu harkisu niitoorkiin duubatti nu harkisu qabaan duubatti nu harkisu maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin kan ciccite haa ta'u dhukkuba darbachuudhaan dhibaa'ummaa darbachuudhaan dhiphina darbachuudhaan istiresiidhaan dipireeshiniidhaan sammuu namaa kan lolu hafuura namaa kan lolu namni dammaqee akka hin kadhanne kan godhu
jireenya fuula isaaniitti akka hin dammaqne kan godhu kan ittisu hafuurri ittisu maqaan makee maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Bashee Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Bashee Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Waan diigduuf, waan unkuteessituuf, waan burkuteessituuf galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isi, nu eebbisi, nu gargaari. Tola maqaa kee gaarummaa maqaa kee hundumaaf ulfaadhu. Ol jejjedhi maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaan hunduma keessa naa eebbisu eebbifama. Barri keessa naa eebbifamu. Jabaadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Shaaloom. Shaaloom, shaaloom, nagaan Waaqayyo gooftaa maccaa bakka jirtanii fi lafa jirtanitti dachaadhaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamootaa fi jaallatamootaa maatii Waaqayyoo